Ani ndawum Yesuusii fanaaraadha iyyuu malee Allaahumma nama oggaamee kana gabuucii isaa ture oggaamee kan soome oggaamee yeroon akkuma namaanis mana kireeffadhee jiraadhu arafaamee kan qalaafii ture moolaa isaas wanta inni hin godhin hin jiru waa tokkoon dinaa godhe hin jiru. Nyaatiin moo taa'e? Irraa dhugeen moo taa'e? Maal taate waaji? Ji'a itikaafaa jedhamu dhuma raamadaanarra islaamnuun beekaa ji'a itikaafaa jedhamu jira asharul aakir jedhama guyyaa 10. Itikaafa raamadaana keessa laylatul qadrii guyyaa ati du'aayii kadhattee jennaanii du'aayiin suni lafan buuneetu jira miti waajii koo. Akkas jechuun yoo ji'a raamadaanaa sanaa sooma keessa teessee 100% irra buutaa jechuudha. Yaa waan ja'a motorban abbaa kooti wajjin galanii itikaafa sana. Hunduun dur. Nan boo'aa nan kadhadhaa nan gangaladhaa. Guyyaa 10 sana guutu achiin ba'a caatiirraa iyyuu nan eegu san kadhadhe dhiise. Waan waadaa nyaachuun moo gosiin isaan jiru lafa kanarra. Waan waadaa nyaachuun moo amma guyyaan 10 sun waadaa galamaadha bakka guyyaan ta'e hin beekamu. Guyyaa sana argachuudhaaf guyyaa 10 masgiida taa'uu qabdi. Guyyaa 10 sana keessa guyyaa tokko irra buutaa jedhama. Guyyaa 10 gizee ja'a moo gizee 7 taa'e. Meerere. Maal yaa godhe gaa umrii koo sana guutuu. Jarumti soddaa kun nama ganuu nama sobuu isarraa barani naaman. Nama dhiba baala. Nama dhiba baala. Ani kan irratti karaa guddadde immoo awwaale. Waajii waasitti moo? Jedhuma. Mee waan beekamaa tokko. Abbaa kootiyyuu waaji. Namni amma kana sagadu lafa kanarra hin jiru. Narvii beekta miti waajii. Yaa narvii nama tirkirsoo fi dhaabachuu danda'u. Narvii dhukkuba. Sooma keessaa narvii sanaan isa qaamni isaanii guutuu akkas hollatu sagadanii fixu sadarkaa 11 sana waajii waansi namundi aalimoota gurguddaa dinqisiifata turan jaarsa nama guddaadha waaji inni dhukkubaame sayyoo. Innaa of gabbarsiisuu akka godhe si waa sitti guutuun dadhabu miti silaa eenyuu miti inni. In sagadu si jaarsisuu hin danda'ani. Jaarsa nama ofii jaallatu immoo waa hunda godhaaf jedhamee amanama. Jaarsa sanaa namni kadhateen hin jiru waaji akka dhukkubichirraa ka'u. Birriin isin funaanama akkuma asiyaarraa kan achitti isin funaanama. Birriin aji musammaa hospitaalatti hin bahin jedhama waaji. Mana hakimiitti hin bahin. Yaalleerra isa waldaa keessatti jedhame namarraa kaafamu sana gaastaayilichi korrojaa miti sila. Yaalleerra maqaa Allahaatiin fayyitaniittu amiin jedha jedhamu. Rahmaan Irrahiim. Miskinni rabbi. Alhamdulillah. Jaarsa cumeera. Amiin jedhu ta'a birrii dabalu. Isii sila wacii ayyaanaatiin aan iyyatan baatti dabalu miira keessa galan. Waa tokko hin jiru. Akkuma sanatti boqotani lafa kanarra. Mee eessatti nama dhaga'ee nan kana jedheefi yaa amma fedhan na jibbanu abbaa amantaa ta'uu isaanii nama gaarii ta'uu isaanii nama mormuu hin danda'anu jedheetan itti fayyadame beektaa. Inna eessatti ree waajii eessatti ree ishii innoo nama guddaas hin dhaga'u nama uggaadhanuu sagabbarees hin dhaga'u nama dhukkubfataa isaa sagadus hin dhaga'u duuriyyees hin dhaga'u. Jara baalee tokko na kolfisiifti akka waan inni nama nagaayyuu dhaga'ee beeku duuriyyee sossobachuudhaan nashiidaa tokko qabdi. Naa sossobii duuriyyee naa sossobii reefu dhufaa gadiiriin ganama rabbirraa maleen taatu nama erga na boojitanii firaa lammii kiyyarraa damooza naa baasaa rabbii kiyyarraa jedhanii gaafatu damooza jarrii baalee jiran immoo. Ziigaleera. Ergichi duuriyyee gara rabbitti waamuudhaan ni tokko. Lammaffaa immoo kallattiidhaan miindaa Allaharraa gaafataa jiru. Amma kanatti amanu jarri. Hin jiru. Namicha raadaadha bakka waan yeroo wayii
siyaasatti dalagee badeera. Amma lafarraa dhuma nutti akka jarri isa tumsan, akka jarri isaaf waan isa ilaallatuuf waan isaa godhamuu qabu godhan ajajatee miliqeera. Waa tokko waan namaa godhu immoo hin qabu. Dhugaan jiru kanuma waajii goo. Of hin gowwoomsina. Abbaa ofitti hin taphatina. Kana dhugaan jiru waajii dhageessetaa waan hin jedhu. Dhagee dhugaadha. Kanuma dhugaan jirtu. Ilaalawwan immoo Allah nuti kun kan faayidaa hin qabne yeroo Allah jennu kan Muhammad waa isa barsiise gooftaa mana kaabaa kan ibsite akka inni faayidaa hin waan irratti bare waan lama tokko yeroo Muhammad itti falfalli godhan seheerin itti dalagame yeroo inni qoricha sana nyaatee dubartii yoo qoricha sana laannaa qoricha sana nyaatee iddoon isaatii yortaan ni jedhamu dhiigoonni irraa walitti sammuutti raabsisuni itee nyaatamee Muhammad boodana keessatti jedhu Allahummaa fayyisuu dadhabe. Nabii rahmataati jedhamni jedhu Muhammadiin alamuun daaf ergame jedhan rahmataa bari uumaa bakka nabii dhumaati mawwan akka isaan jedhaniif addunyaa baraaf ergame yeroo inni dhukkuba akkasii kan waggaa dheeraa rakkatu Allahummaa fayyisu jira yoo ta'e dhuma fayyisaadha yoo ta'e maa oolchuu dadhabe yeroo falfallitti godhamee Muhammad otoo ati warraa bira jirtu socho'aa bulu tureerra. Qilleensa Johaana akkasii raawwachaa bulu Allahummaan fayyisnee jedhe fayyisaa ta'u. Nabii isaa dhumaa kana maa fayyisuu dadhabe. Kanarratti garaa kutan akka inni fayyidaa qabu. Nama Islaamummaa keessaa ba'e nama Musliimni eebbisee gadhiisu tokko jira. Nama tokko ta'ee nama isaanii eebbisan hundumaa ba'a. Barsiisaa Joon Kiristoo gaamee kan erga Islaamummaa ta'e barsiisaa Abdusalaamiin dabalate. Elii dabalate. Atilee dhiyeenya jaafurree fuguutu jirta. Erga isaan ba'anii abaarti Allah irraa jiraatu karaatti sinaan waan meeqa jedhanii abaar hin jiraachisin wallaahi bali lafarraa jiru. Mee nama tokko waa ta'e nama Allaan balleessa argiteettaa isaan jiru. Olumaa deemaa jiru. Ittumaa ifa ba'aa deemaa jiru. Ittumaa gammada. Mee si duraaf si irraa laala. Fuulli kee akkam gammachuu kee akkam awwal. Isaan si abaaratu ittumaa guddachaa. Ittumaa ifa ba'aa. Ittumaa bareedaa. Ittumaa yaan argachaa deemsa. Biqalaati. Hin fayyadu ijoollee dhaggeeffadhaa namni 480 jirtan. Allahumma Muhammad fideetiin barsiise dhugaadha. Tokko sagaleen isaa nagaamu. Lama jiraachisaaf ragaan hin jiru. Sadii homaa tokko raawwatee jira. Dhaggeessanii tokko homaa tokko raawwatee hin beeku nama fayyisu tokko hin qabu. Mee bara Muhammad keessa Allahuna baluu fayyisaa dhabu kan taasisaa maqaadhaa jira. Fakkeenyaaf Yesuus yeroo biyya lafarra deebi'aa ture. Yeroo biyya lafaan fayyisaa ture. Har'as fayyisaa. Yeroo biyya lafarra deebi'aa ture. Nama jaamaa fayyisa namni qulqullina hoboo qajeelchi du'aa kaase naafa diriirsa mee nama Allahun fayyisa gara Muhammad keessa nama tokko biraa kottaan agarsiisa inni dhabde barbaade Quraanii keessa jiru inni fayyisaa miti awwali duudaadha homaa gochuu hin danda'u baate gurra sinaa dhala'u homaadhuma gochuu hin danda'u kanatu jira waan tokko faayidaan qabu ofiin namaa sinaa ijoollee sinaa waan kanatti ofiin namaa sinaa keessaa biliqa. Bara meeqa waaman awwali bara meeqa waamti dadhabdee bara meeqa qabu mana gooti guyyaa meeqa lafa gangalattee kadhatte waan tokko si deebi'eera waan tokko si deebi'eera. Bara 27. Umurii kee waggaa 27 guutuutti keessatti jirtu waan tokko muusii hin taane. Utuun si ergeesiin qalaa nama tokko jalamaaf na qala Allahun hin jiru Allahun naa qalu yoo jiraatu mee Allah